Magaalaan namni irraa godaanee duwwaa taate arguun kan hin baratamne ta'us magaalaan Piripaayaat jedhamtu daangaa Yuukireen fi Raashiyaa irra kan argamtu yoo ta'u dur gamtaa Sooviyeetiin bulaa turte yeroo ammaa immoo bulchiinsa Yuukireeniin bulti. Guddina saffisaa agarsiisuun magaalota jaarraa 19 keessaa tartaa duraa irra turte. Haa ta'u malee bara 1986 naannoo magaalattiitti dhiyaate humna niwukileeraa oomishuun kan beekamu dhaabbata Cheernoobiilti jedhamurraa dho'iinsi balaqqee yookaan cararaa hamaan yeroo dhohutti mootummaa Yuukireen labsii hatattamaa baasuudhaan sa'aatii 36 keessatti jiraattonni uffata ofirraa qabaniin akka magaalattii keessaa ba'aniif dirqamsiise. Mootummaanis jireenya namaatiif yaachisaadha jechuudhaan magaalattii duwwaa godhee hanga ammaatti maan kan karaarra taa'u tun ka'in akkasitti duwwaa taa'aa jira. Magaalaa biraa namni itti baay'ate kondominiyeemii irra wal fixa. Piripaayaat namni keessaa waggaa 30 oliif bineensi keessa wal lola. Lammaffaan immoo magaalaa biyya Raashiyaa keessatti argamtu Vortukaa jedhamtudha. Vorkutaan akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 1980 keessa magaalaa guddina saffisaa agarsiisuun sadarkaa tokkoffaa taate yoo taatu akkuma saffisaan guddatte saffisaan duutes jedhama. Magaalaa tana abbootiin qabeenyaa miidhagina uumama isiin qabdu laaluudhaan manneen baay'ee keessatti kan ijaaran ta'ullee qorraa fi baradoon waggaa waggaan hammaachaa dhufuudhaan jiraattonni jibbanii akka keessaa deemanii dirqamsiise. Utuma waggaa waggaan godaananii akka lakkoofsa Awurooppaatti 20 duwwaa taatee hafte. Xumureen jira guyyaatti aanutti viidiyoo biraa qabatanii isinii gad dhufan. Maalumaafuu viidiyoo laayik godhuu chaanaal sabiskiraayib godhuun dagatinaa isin jechaa horaa bulaa.